amma yoona gurgurte. Wallahi amma tajaajila taasisan lafeetii hitti argisiisa. Gurgurtee jirtaanis. Wallahi gurgurte. Ati cakka dhaga'ee jira dhaga'ee ati cakkaan jira nama fireendii kiyya jaarsa kiyya jettuu shurraabii isaa shamarran biraatitti gurgurta. A'uuzu billahi. Wallahi gurgurree baatee sarvisii qo'ii jiroo fitaa arsii wujatti. Musliiman salphata shurraabii kiyya warra biraa irratti arge gurgurameera. Qabatanii ilaam osoo birrii 50 dalagaa memmu tisheertii takka birrii 50 dalagaa birrii 50 teessoo birrii 5,000 godhanii naa kennan tisheertii isaan gurguru maal taate isaa? Kifilii san keessaa gurgurtu. Hin gurgurtu isa gurgurta jechuun barkeenitee nama biraatii dabarsitee jechuudha. Maal taate abbaa taate maal yaaddeeti wallahi yaadni kan kee kun akka reedi moo akkuma jette sana fi dhufuu barbaadde? Yoo fi dhufuu barbaadde irratti rakkoon qabu. Osoo an dhufee. Laalis deemanii akkanumatti taa'amudha. Wayi miskiina. Kanuma kana wallaahi deemuun ta'e. Boraateeffattee raftee iyyuu hin beeksiftiin. Meeshaa keessa mucaan bosoneedha bosone. Laaltee keessaa suuraa isaa kamiira keessa si galchuurra kaa'attee mucaa akkatti ijee keessa laaltu. Yes dad. Amma kana akkanatti qabatanii yoo deeman namni illee nama hin daffaru laan nagaa rabbiitu si qabda. Arraba baasaa jira. Laa isee qataa siireesii ta'e nagartu. Si malee dubartii takka. Dhugumatti mucaan fikirii bakkaatti dhugumaan jaallattee arga. Ati yoo yaaddu osoo hin jaalatin maan naa godhuuf tisheertii isaa baadhee deeman deesan. Waan ani sii dhaamu garuu laal. Ijoolleen teenyaa warri amma badoo baadiyyaa keessa dalagan. Waan hundaa dhugatti fudhatan booda inni ta'e akka shamarran bootu sanitti bu'a maammadoon kennaa shamarran dheessitee irraa badde. Nutti hin boochise. Ati qoosu jirta waa'ee atumma nadha tisheertii baattutu waa'ee as deebitee boru boottaa jedhi bichaa sannaa sodaadha. Gurbaa miliqeetini. Ati hin boottu. Yoo hin boottu godhatti ati siifinna inni hin dhufa. Kanaafuyyuu san bichaa naa sodaadhu malee ka'anii isa dhiiseetiniin inni bo'u gatiin lashiisu si yaachisi. Ante Usleeman viidiyoon kun yoo si bira ga'ee qabu jettee seenaa kan jala onnan jennaan ayyarii irratti qabdee akkatti maammadoon meeqa itti gororuu anuutti gororaa ture. Inni nadhiisuu miti jechuun laree disiti malaan nadhiisuu miti xiqqeessuma akkana niqniqi jennaani isin warra arsii diidaa morma isaa irraa muruu qabdan ishii aaduma itti naa gootanii qalbiin akkas. Hin deemu sidhiisu eessa akkamis sidhiisa akkatti ayyarii sirratti qabee. Mucattii bareedduu kana ayyarii amma diyaaspoorallee nagaatiin hin jedhu bar. Sodaata jaartii Suleeman jedha. Na sodaata nama meeqatu amma yoon karaa irra deemu adaati Suleemaniin suudii kana janaajanuuf nun dubbisuu diddaasitti ani kaasiree si ta'e ta'e. Aditti boontasaa Maammadoon Dubaayii kanallee gugurraacha abbuu akka wannoo keessa oolanii aduu keessa oolanii. Maal ayoo jette kaa inshaallah kun akkanatti hidha nama kutaa uummanni ka gurraacha ture akkasanii wayyaa jedhanii yoomaan jedhanii. Takiifni hin jiru. Maalini? Ayo beriye. Ayo Bodoh na lungatta. Faya finin jiraha. Mukayyifa Yo badai Biko. sam. Anchi ati filteri malah tasel kamu kanan nanti babbareedan anak dogongorsiisa harta anchi. Wallahi filteri injiru TikTok injiro baado da. Dogongorsiisu barbaada harta wannaati. Jabaadha mucaatti ama dogongoruu deeman. Ati osoo dogongorte eebjuu kiyya ka Suleeman dura da dhugoomsite maal tanaa hunda daraa sitti beektii beekta. Amma Zabana Dubaay dhufa turrenu. Kan dhufee deebi'e malee Dubaay dhufaara yoo rabbi jedhe inshallah keessummallee taatu nu gootanii. Doktor Asli hojii malee ina dhufaarra maaliif dhimma hojiitti dhufaarra. Achitti sagaleen kennu dondagaamin achi keessaa ba'uu barbaanna. Maadhaan fattanii deddeemtarre. Nageenya kennaaf jenneeti balaan barbaannu nuti. Nageenya kennaaf jennee ol seennee. Isaantiin haadha ijoollee lamaatiin beekaa jedhan. Ijoollee lamaamti shanillee qabaanneen wal jaalanne irraa maal gootan isin dhiisa. Inshaallah diidamaa qabaatte mucattiin kun amma. Walii taane. Kulo nuu isaa dhiisatti nuu futaatte jira namal taatan. Ini naafani ati inshaallah arraami waggaa diidama arrallee akkanuma jirta. Abadan itti himime walla. Bara baraan dubraati ishee akkasitti nu siif arrabsa. Imaa si yaddoo si argite.
Ini udah masih arge. Eno nih. Dira mo Si na. jangan yang masih dia arge. Wala koti mana ano mana ko ba? Ano mana kabalti. Ante nama si jala tu itu kam tabe tadi nguno so ni tadi. Ani ma kasi pamasi lumano. Masih tadi surat tu orang rati garu jarti kabatu kan ke lubbu kan ke tilif nagianya ke tilif gari tai. Ingili osota ane kam go na beta. Jalka warati ani ono njero afaan oromo ana so undo kadama o enyumma ki yo sakanam ni ono nanjen. Akanam ni di ibana ratingon. Afaan araba kana sirritti baradde. Ani biyya kana tu trafikin takkana kabembe ko rabbal ka bakal di male. Mali Yani koda badi airport ya magise se no fattasha jiraweta. Ijoollee kenna buusanii fattashanii manjafikaadha ani waan ani hin beeku an guyyaa takka manjafikaadha iyyuu na gaafatanii hin beekan. Koda di mina kana silalaniitiin hin jarasisani. Isha wadamanii beektaa isha wadamanii. Akkanatti rakkanneen uumana maadaamii dalagaa dhabnee fogodaa baane waggaa meeqa dhiisi. Haza Arab sinjera yoon haza Masri Yamanii maali jedhani. Akiin haadha tishtoo gol jetti beerraa nabii biyoo suuraatti erga. Akiin haadha tishtoo gol jedhan beerraa yoo suuraatti ergani. Atam bara 2019 deemte sila Dubayin. Anas si geggeesse bara yaadadha kanaafi. Yaada tullee qabdaa bara. Mana xalabaati waggaa meeqatti baate? Bara 2021 dhuma bahe. Bara 2021 of dhaqqabdee artaatti. Manni xalabaa birriitti qoodhaa beektaa ijoollee yoo natti himtu baay'ee wayne hojiin isaanii baay'eedha minaamin garuu warri alaba illee abbatu fayyadama. Nama sammuu qabutu fayyadama malee namni kun hin fayyadamu. Warri hambira dhaqe suni akkuma dhaqeeni yaani daa'imman guddisa waan ta'eef sarratanya lama mana keessa jira. Azaan bakka olla Asiyaa miskiinaa bakka 800 qabaluu 800 nagalchan hojii. Asiyaa miskiina 800 kafalluu fi bakka dhadhii kuma naa kafalan akkuma dhaqeeni. Wallaa 100 fudhadheen beeku. Kama afaan hin beekne kana namichi kuma naa kafalaa ture wallaa. Ya amma warra alaa kana namni sammuu qabu seeran dalagata. Warri sammuu qabne immoo gisee tokko dalagaan faa badee carraa nama mukora malee wallahi namni dalagatee mataa ofii qaqqabannaan inuma dalagatan ala bayanii kontiraata jiraatanii namni mataa qaqqabannaan bakka marattuu inuma dalagata. Akkasii miti gaama namni gariin ala kana baheet nini laayifii biraa keessa gala. Sun akkuma jirutti yaani jechuun siin jedhee baay'ee jira yaadduun guyyooma. Sanini faayide inuma dalagatta maaliif mataa kan amansiistee takkitti tan ijoollee juqqubii seenanii walirra buutee taate baay'ee taati. Deebi immootuyyuu yoo asitti illee barraallee baanii fakkeenya 500 dalaganii badhee kanatti nama nyaata beeku 800 faa dalaga. Kanaani yoo dalagan Ammayyuu moo? Ammayyuu daabirrii 3,000 faa genne. Dubaay miti beeka 3,000 nyaataan kaatarii. Birri Itoophiyaa meeqadha? Birriin amma Dubaayitti hojjetan olaana. Jechuun amma yaani olaana namni yeroo kamuu dalagaa yeroo kamuu argamu 500. 500 ol akka tasa. Itoophiyaa meeqa birriin 500 sun? 40 hoo inatti fakkaate akkas. Amminitaare amma. Kaayiroo dhuftanii dalagatanii reerraa heessitanii sona sun jira. Kaayiroo meeqaan dalagaa? Kakuma 50 dalagu jira. Kasanii oliitu jira warri doolaara 600 dalagu. Gara birrii 70,000 40,000 gadaanaan 30,000. Sanuu hojiin biyya kanaa akka biyya keessanii sanii mitilaan. Yoo nazaafan seente nazaafaa qofa hojjetta. Yoo maxxaqaan seente maxxaqa qofa. Yoo daa'ima daa'ima. Ani nu galchaniitiin adeero shunkurtii timaatimii nu cirsiistu wallahi beerran. Hin jiru biyya kanaatti tan akkasii. Mama, Papa. Rakkii isaa wallahi. Bakka achi Atama bakka atama ada qabeenya tiimire bilisa waa'ee madaam jala. amma moo Eh
Nama meeqan qab mahalliin keessa uffata. Hundumtuu iyyuu hin jira yoo barbaadan hundi dhabame hin jiru nu biraan. Maal fa'aa jiram? Anuun bitadhaame. Handummaan dhabamee hin jiru osoo isin bitattani silaa kennaa si erginaa. Waan dhabame yoo jettuma waan dhabame hin jiru jettee bar kunxaa faanti faan jira ayya. Naan jira. Kanneen hin gurgure maal gurgurroonti gabayaa qabu kanaa bar. Kaayiroo. Kadhiiraa jira. Injira kadhiiraallee firee sadi afurii faa kadhiira kun raka sabeeta akka dubartiitiin miti firee sadi afurii tuuyyuu birrii 30 faa 25 faa akkati. Kadhiira raka sabataa. Maaliif rakasa gootan kenna goe? Isin waan baay'een bitanneef laaziin gatii diskaawun goonee gurgurra kanu kadhiira. Dubaayiddi hin bitatanii gajalaa kana namni. Mala oo'a. Surre ummanni surre baay'ee jira naan jetture. Nukisee tokko daarsa dhoof hin ji'a 7 ta'a. Suuqii keessa. Ummanni surre baay'ee jiranis iccitii nutti himte baga nutti himte. Gara laafoo surre baay'ee jirtan. Taa'iboo daasaan jira akka jettan ijoolleen ganna gara gajiiti maqaa rabbi. Astagfirullah lazim. Yalla hojii keenya jechuun bareedadha. Waan gabaa hin qabne deemuun hin ta'u dhugaadha. hojii naa beeksisinii sitti. Ayi sii beeksisaa jira war kun beeksisa jiraachuu himaa artamu akkam? Hin jira wallaa wanni martuu hin jira. Tishee suuraallee mukaddarratti illee isinii hojjedha. Mukaddarratti illee hojjennaa bara. Waan birallee beeksisadha. Uffata Jirra. hin qabdaa mana keessa. Hin qaba. Mukaddarratti illee suuraa keessan isinii laxafan libbi qirsi naqqaaftanii deemtaniin kinoo akkanatti. Innaa tisheertii illee ni jira. Shaamiskootiin ni jira. Shaamisii goffoo qabu kanaanii. Mee kana as qabi kana anaanatti bareeda wayne. Si ergaa yoo akka tasaati waa xalabatti. Kana amma morma jala kaa'atanii ta'an gaa. Akkuma lubbuu si yaadde garaa jalalleen ta'a. Kabbar gaafatee teetti sunoo ta'e. Tomii! Ati jaawwatii gadi baala alta namicha annan deema. Akka asliin baanu reediin ijaa deddeemaa ka jedhu sun addaa dhugaa reediyoollaan deddeemtaa ijaani. Bakkatti baala ijoollee. Seeree bara. Ijji tantee khayriin qabu. Naamee kan galtan mana keessa shamarree qofa horii irra hin jira. Laa wallaan qabnu dubartii nama sadi qofa. Maa hin dana rajjaadha. Nu wannii fi deemna halkan. Tokkotti mana hin jiru kan maan halkan illee tosinee. Akka boleef nu eegan dee sukuriitii jira bildingii jala maal godhaa nu eega sukuriitiin nu eega. Harri kulfi qabdiin qollofanna maal irraa goona? Maal ka buldingi dha. Maal sobaateera maal? Buldingi eegamale waa imaanaa mataan eegaaree warri ollaa yoo isinitti bu'e. Warri ollaa yoo isinitti bu'e. Koseenta hin qulqufatta saniin ala namni nama arguu takka illee hin jiru. Nu dubartii bichaan gallaa. Yaani amma fakkeenyaaf yoo ijoolleen dhiiraa mana keessa jiraatte jette. Odeeffannoo amma naga'e. Odeeffannoo amma naga'e. Shamarran sadii dhugaadhaan sobduu dhiirillee sadii. Kun shira diinaati wallaahi tokkochi hin jiru dhiirri hin jiru. Shira diinaati wallaahi hin jiru. Shirallee taatu bira galchuu qabdan garuu. Firoo malee ila Afuun dhiiraa bareedaa waan eeggatu. Taatu ila rabbiin galanne haa ga'u dhiiruma shiraatu Dubaayii keessa hin qabnu nu dhiira firaa. Aanan dhufee fida sinita bakka yaani achitti afuurri dhiiraa bareeda ija keessa akka duriyyan Firoo ati ijaan deddeemta firoo ergi isa guddifanna daa'ima. Firoo sana tuni Dubaayii deemtanii laa mucaan kiyya sheeka waan akka kiyyaatti miti. ammatti hin baane daa'ima. Sheeka qara'aa jira mucaan. Sheekaatti ishee karaa Yaa sheeka guddisa. Garuu ala hedduu natti tola. Walla. makadda hammatti haftee bar miira keessa galte
jechuun ammanummaan kun laaluuf malee maal miira keessa gala mukaddaan Adama akka. koi makadda suuraa na biraatiin hojjetatte akkamitti wanno jetta ka Suleemanii kenna hojjetatte mataa dura bulfatuu qabda dhugaa rabbi. Amma laalle galgala mukaddaa takkan jirti tapura fadhu isin bira kaadhe tanallee gubbaan ka'ee suuraa Suleemanii gubbaan itti asuffise akkanatti. Waan shamarranii maal fa'aa qabda? Waan shamarranii nuti ka shamarranii maal fa'aa qabda? Takkatti nambisin xifirma qofa jarraa kaasee kan lippistik irraa. Injira wallahi kuuliin ijaa injira chaapistingi injira ga'ummaa jammataa injira xuuxumaa jalleen gurguraa. Fustaan turtii jira, boorsaan jira. Ijoolleen tokko beektaa kan maadaamiin itti dhiisne kan gadi baanii shaamboollee qibaatii bitachuu hin dandeenye illee jira, hin ergaatiin jira. Waan hundaayyuu waan ijoolleen barbaada, waan ijoollee ajajatte hundaayyuu hin ergaafi fe'an. Waan hunda. Harree yaabbattee kenni shamarran biyya keenyatti yaabbattii bara. Harreen biyya kana Harree biyya keenyatti miti badhaasitti nama dheessita harreen asii. Okay, harree Harreen asii bosonaati. akka harree diidoti yoo namni itti kalau nama dheetti harreen namatti kaloosta akka biyya keenya san. Amma magaalaa fiduu qabda koi asaanti mijatti tana magaalaatti gannaafiti argisiisa. Ada nak kunis dia sampir dia ajaiba kana jira mucatti amma so gadi basan yo ati bobo isin yakkan gote birri irasi qabata yo mata isin yakkan gote birri keessa si mudata wallahi birri jira di satala itu daibatti Birri kana dhugaa itti. ara birri kana ciisa di sanjumatetu Indee maal akkuma keessanii Ani kana magaalaatti atamu qabdi xiqqoo ati xiqqoo jedhi yaattaa birrii walitti qaqqabi deemi. dalagi paketia wallahi dalagi Reedi baadiyyaa keessallee wallaahi laziimina mannu jiru manni faayidaa qabu jiru akka waan kun ila warri godaantu walitti ijaaree kana bakka jirti manni bakka hin jiru manni bakkee addoo amma waa barbaade rakkadhe jechuudha wallaahi nam tokko ilma oromoo Ati rakkoo guddaa keessa jirta si furamuu qaba sagalee si ta'uu qabna dhugaa rabbi eegammaan de. wallahi asitti na jira birri jira sin Nyaattu isiin sagalee naataa. Koi. Asaanti. Gattiin tun dhufuu qabdi sanuu gan dhufuu keessan gande keessan dhufuu qabdi. Ganni ati osoo Dubaay keessaa gadi alatti gadi hin bahin hin galin Itoophiyaatti tana seef birrii rakkoon qabu birrii kee hawwadhu biyya. Inde waan ilmi namaa arguu qabda waggaa shamuu. Reedi wallaahi ilma dhiiraa takkitti dhiisi dubartii takkitti intala oromoo argeen beeku. Ya ilahi wallahi Nam baasanillee barreedi alallee nam baasan bakka tapha minaamee nama geessanii miti gibbii kana keessa gadi baheen beeku. Gibbii wannoon banama namootiin banama. Wallaahi guyyaa takka bakka taphallee Kau dalagan tu anak tu Kairo si vida bakka hadis Kairo si vida orang Dubai kun ofi fura kok keessa jira. La wallahi inni isa dana itu ida mucatti si jedheera mukaddaan si jaalli birrii bichaa yoo tanaa si jedhe wallahi Birri biyya qabattee duuti waggaa shani jirti mijattiin kun. isaanii miti kudha shan haa jiraattu gaafa biyya galtuuti mana saniin bayin yoo ofii baata yoo achitti dabarsii bayi dafeeti warra bakka bashannanaallee namaan deemne sun turudha. Dhageeffadhu asaanti teetii zanaa jettee akka feeti jettee. Maal sanaa jedha bakka dheeraa sa'aatii na furdhaabadha. Dhaabatti nu gaba barbaadde raayisitaatti rakkoo keetii fi malee amma barbaadde raayisuu dandeessa deemte. Amma mijattiin kun waggaa shan dalagatti. Waggaa takka akkasitti dabaladhu si gaawaa ofiisi qabattee bakka boraateeffattee rafuu heddaa fi addunyaa ta'e itti raayisanii. Tadala hidhee keessa irratti barataa jira. Wallaahi sagalee naa ta'e dhugaa itti. Galatoon wallaahi Amma sagalee yoomii atillee arguu qabda. Maammadoon maal akka ta'e beekuu qabda. Faateen maal akka taate beekuu qabda. Addunyaan miidiyaallee miidiyaa kanarratti reedi feemasiidha maqaa nama sanii dha'uun barbaadu itti dawwalee wannu jedheen. Kootu birri narraa fudheen beeyta birri hawaalaa kana itti dura amma garuu namicha naa galchaa jira isaanumarra na erga. Diraayivarii na bira dhufuuf jechuudha birrii 300 yookaan 400 Dubaay kafalinaan jedhi qixxee damuusa kiyya. Akka fagoo ta'e wallaa akka ilma namatti irraa fagoo ta'e garuu nama saniin beeyta miidiyaa kanarratti jechuudha maqaa nama dha'uun barbaanne. Achumaan dhiisee jechuudha yoo asii jiraate abbichi dhaga'uu danda'a ilma namaa waliin arga. Birri hawaalaatiin Du'aayi naa godha wallaahi. deemuu barbaadde fakkeenyaaf hojii iraasel keema ala'een minamina nama geessan. Birrii 350 wallaa akkasumas nama geessanii waanuma jiru bari fudhattu ijoollee sanii gada sheetten deemu. Garuu abbitti dimokiraasii qabaa akka mana arabaa namni jirre nan godhanii ala keefii kiyya jiraadha bakka yaani
ilmaan Oromoon argu garuu walla. Miidiyaa kana Oromoo si fayyadu miidiyaa mataan allaali jallisiifini. Koi biyya galtee deebitee mo'achuma jirta agarra. ala xulii jiran galli. Way anaa kee anaa. Haasa mucattiin tun bar nama maal taatan nama akka namaatti yaada guys nama. Goobatti wallahi goobaziidha wallahi. Ana naa taatee. Goobazummaa si dinqisiifadheera baay'ee maaliif jennaan cakkantee murattuudha. Amma jechuudha gara laafuu amma keessa irratti taljeenaan jedhee maqaan abbaasee beekta wallaa amma taljeeneen nama maalaaf. Waan sun laalee nama shakkisiisa laal namni waggaa shayyoo fiir. Adama obsituudha. Obsituu sii kenneera maqaa obsituu waan taateef obsi kun illee daangaa darbe rakkoo dhufaa akka gara laafuu jedhee san si harkaa ta'a. Of duratti dhiyaadhi ishee. Okay. Aga yoo abiibti dalagaan qofti maal sii godha? Dhugaa kee tola sagalee naa ta'e irratti keessi mana qabbar namoonni dubbatu dhabe. Namitti mal dhabe ba. Namni miidiyaa kana durrii hin amansiisu beektaa yoo namni akkas jedhuun gariin keessan hiinamaan jedha maqaa nama balleessaa bakka kan moof sodaadheetuma akkanumatti mataa bakka inni rabbaatu beektaa hundi isiitu kun garii yoo suu torbaan takka baatee itti torbee kaan immoo itti guuretti inni akka taatee karaa dhaabatti. Kan makana sodaadheetuma. Takkas osoo hin ta'in araadaa waan taate waan hunda waan argiteef sammuu keessatti waan gootuu fi waan dhiistu tursiteef adda baafatta. Maama beekamtuu namatti caanee dhiyeessa ka jedhu dura ijaa waan xiinxaltee beektuuf gisee bira geette immoo okke. Akkasitti malee amma nama fireeshitu akka malee itti nyaatamaa beekta namni miidiyaa kanallee haareyaa namni waan hunda haareyaa fikirii sobaa kanallee dhugaatti fakkaatee mooqitti jedhetti qiletti seena. Attamma miidiyaa kanatti waan baay'ee waan argiteef eenyutu hattuudha eenyutu nama jireenya ta'e adda baafatteef qilleetti jettaa olii dhabe immoo lash jetta gara biyya keetti. Akkasi bakka hin beekala akkasitti amma hunda addaan baafadheera hin beeka sirritti alhamdulillah. Maashaallah waggaa shan jiranaa Muhammadoon duba yoo lubbu jiraata. Lama mana depan jadi di sini ada lagat tuh di sana di dalagadu wan barbade mora ko ngapani dier gata laba tuh dan dia tayo orang pakai kabupaten ke pada tuh situ di sana. Muhammadon duba Abi jibbi wannan banama. Jibbi wannan banama kun bare Remote banama? Remote banama har kiyan barun dando bilbilan bana kan lal mana kan. Yani parri kuda tika jira marre tika ninjir par kam mana tika ninjir. Imbana mun di satu imbana muti kollofani jira isan gudda masan bana sani gala. Bau dando abibti barana kesa baka kabar bade. Magalan deemne Yaskes. Guyyaa takka mana kana bayin bee kure di manumatti naafi dawaa hundaa bakka gibbii kana keessa bakka istiraahati jira achi keessa barbaade deemee taa'een qabadhachuudhaan jira kan irra taa'uutti garagara ala gadi.